Biyya lafaarra kan jirtan jaallatamoo Itoophiyaanotaa akkasumas guutummaa biyya lafaarra kan jirtan maqaa ilma koo Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin jedha. Nagaan akkasumas lola, wal mormuu, hinaaffaaniif walamachuun iddoo hin qaban. Yeroo hundumaa nagaaf gammachuudha. Bara biyya lafaarra dabarsitan rakkinaaf qorumsa yaadattan. Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani mootummaa mucaa koo keessatti ulfina baay'een bareedee boqonnaarran jira. Iddoo ani jiru yeroo hundumaa nagaaf gammachuudha. Gaddaaf gadadoo akka iddoo kanatti gammachuun jiru dubbachuun hin danda'amu. Haa ta'u malee hunda isaayyuu yeroo dhuftan ni argitu. Isin garuu har'a bor osoo hin jedhin amma qophaa'aa. Sababiin isaa hundi keessan gara kanatti sassaabamuuf yeroon gaheera. Ijoollee koo firoottan koo hundi keessan kanatti fufuun waamicha guddaa waan ani isin waamuuf yaadaan na dhagahaa. Iddoo ani jiru kanatti waamichi guddaan tokko qophaa'eera. Innis cidha dhala koo Yesuus Kiristoosidha. Namni tokko akka hin hafne hundi keessan waamamtaniittu. Warra hin dhageenyettis himaa. Guyyaa sanatti misirricha waliin irbaata hin nyaanna. Waaqeffannaaf sagaduun misirrichaaf ni laanna. Hundi keenya miila isaa jalatti kufnee isaaf saganna. Ijoollee koo ammas irra deebi'ee waan tokko isiniin yaadachiisa. Gara cidhichaatti kan nuti seennu dhala koo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti kan barreeffameen balbala tokko qofaa ta'uusaa hin irraanfatinaa. Balbala isaa ni dubbata. Isa inni isiniin jedhu godhaa. Karichis dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Yaada dabalataaf Wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti wal argina. Isarratti yaada garaa koo hundumaa isinittin hima. Bakka ani hin jirre dhaabbatani keessa hin jirre keessa nan barbaadinaa. Ani miseensa yookaan dura bu'aa dhaabbata kamiyyuu miti. Amma macaafa qulqulluu banaatii dubbisaa. Galatoomaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.